Koomishiniin marii biyyaalessaa bakka bu'oota yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhuunfaa 56 kan walitti dhufan hayyootaa fi bakka bu'oota barattootaa yuunivarsiitiiwwan kanneenii 1200 ol ta'an waliin sadarkaan mariin biyyaalessaa irra jiruu fi xiyyeeffannoo fuulduree irratti waliin mari'ateera. Haalli qabatamaa biyyattiin keessa jirtuu fi aadaa siyaasaa biyyattiin qabdu karaa mariin akka furamuu fi nagaa waaraa fiduu fi guddina hawaasa dinagdeetti fufsiisu mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisaa ta'e gaggeessuun murteessaa ta'u Koomishineerri olaanaa Koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaan himaniiru. Kaayyoo marii biyyaalessaa waliigaltee biyyaalessaa uumuu, walamantaa hawaasa gidduu jiru uumuu fi aadaa siyaasa biyyattii mariin akka furamuuf qooda fudhattoota garaagaraa waliin mari'achuun hariiroo obbulummaa cimsuu fi guddina hawaasa dinagdee biyyaalessaa milkeessuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Biyyoonni addunyaa baay'een rakkoo keessoo isaanii mariin furmaata kennuun waliigaltee waloon nageenya waaraa fiduu fi guddina itti fufinsa qabu kan galmeessan ta'uu kan himan Koomishineerri olaanaa Koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin mariidhaan rakkoo furuun wantoota mariin walitti nama dhiyeessan irratti hojjechuun tokkummaa biyyaalessaaf barbaachisaadha jedhani. ሰው ሰራሽ ችግሮችን በትኩረት ብንቃኛቸው rakkooleen namtolcheen uumaman baay'een isaanii sababa keenyaan kan uumaman yoo ta'u furmaan harka keenya keessa jira. Biyya keenya keessattis baroota dheeraa fi waliigaltee dhabuun komii, jibbinsa, waldiddaa fi waraanni hojii dhala namaan kan uumaman yoo ta'an biyya keenya gatii guddaa kaffalchiiseera. Kana furuufis hojii guddaa nu gaafata. Rakkoo biyya keenyaa mudataa jiru kana biyyoonni baay'eenis marii biyyaalessaan nageenya waaraa buusuun misoomaa jiru. ለችግሮቻቸውም ዘላቂ መፍትሄን አስቀምጠው ሰላምና እድገትን ተቆናጠው ይገኛሉ። Milkaa'ina marii biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan leenjii kennuu dabalatee deeggarsa garaagaraan tumsaa turuu kan yaadachiisan Koomishineerri olaanaa Koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaan ammas hayyoonni yuunivarsiitiiwwan biyyattii beekumsaa fi ogummaa qabaniin qooda isaanii akka baatan waamicha dhiyeessaniiru. ምሁራን የሀገራችንን ችግር hayyoonni rakkoo biyya keenyaa ofii keenyaan wal hubannee rakkoo waloo keenya ta'an furmaata waloo kennuufiin itti gaafatamummaa ogummaa fi seenaa ba'achuun nurraa eegama. Leenjii kennuu dabalatee hojii hedduun nu tumsaa turtan. Ammas isinitti dhiyaachuun hojiiwwan murteessoo hafan waloon waliin hojjennu irrattis ni mari'anna. Gama hedduun nu tumsaa turtanis kana booda ofii keessan kallattiin keessatti kan hirmaattan waan ta'eef hojii guddaan fuulduratti nu eeggataa jechuudha. Marii biyyaalessaa keessatti hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti hirmaachuun beekumsaa fi ogummaa qabaniin dirqama isaanii kan baatan ta'uu hirmaattonni ni dubbatu. Barattoota kana wanta barbaachisu maal ta'uu akka qabu qabsiisuun, hawaasa qajeelchuun, wanta walii nama galchuu irratti hojjechuun gahee hayyootaati. Hayyoonni kana ammoo bakka jiranitti iddoo barsiisanitti, iddoo qorannoo fi qo'annoo gaggeessanitti kan hojjechuun gahee hayyootaati. Ijoollota barattoota barnoota kana barachaa jiraniif illee yoo tokkummaan jiraate, yoo wal hubannaan jiraate isaaniif illee biyyi murteessaan uumamuu akka danda'uu fi hayyoonni yuunivarsiitii irra jiranii dhaloota qaruu keessatti sana faana dhimma tokkummaa biyyaa irratti, dhimma wal hubannaa biyyaa irratti bu'aa guddaa buusuu danda'u jedhee yaada. Koomishiniin marii biyyaalessaa naannoo 11 keessatti dameewwan 15 yuunivarsiitiiwwan keessatti hundeessee hojjetaa jiraachuus ibsameera. Naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraayin alatti qooda fudhattoota garaagaraa waliin mariin gaggeeffameen ajandaan garaagaraa kan walitti qabame yoo ta'u naannolee hafan kanneenitti mariin ajandaa walitti qabu gaggeessuuf qophiirra kan jiran ta'us ibsameera. Koomishiniin marii biyyaalessaa hangammaatti hojiiwwan hojjetaa ture qormaata mudate sodaa qabu furmaataa fi xiyyeeffannoo fuulduree irrattis ibsi kennameera. Yaada marii dhiyaate irrattis hayyoonni yuunivarsiitii kunneenii yaadaa fi gaaffii qaban kan dhiyeessan yoo ta'u koomishinichi yaadota ka'anii akka galteetti fudhatee kan hojjetu ta'us ibsameera.